Kabajamtoota daawwattoota televezyiinii OBS akkam jirtu isiniin jenna. Kan daawwataa jirtan televezyiinii OBS keessummaa qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan keenya har'aa Dr. Gammachuu Magarsaati. Dr. Baganagaa nu argamtan. Thank you. Baga jiraatanii mee Dr. keessumaa waa'ee beekumsa Oromoo ganamaa gama qorannootiin illee waan dhiyeessitantu jira. Achirraa kaana beekumsi Oromoo ganamaa kun har'atti jiraataa jirra, har'a maalirra jirame? Itti jiraataa jirra jechuutu hin ta'in jechaan duritti jiraataniiru. Har'a immoo hamma tokko nurka baballeessaniiru. Garuu immoo baddee badduu bakkeen ijaan badduu jedha Oromoon. Kanaaf iyyuu akkamitti gara fuulduraatti deemnaa jechuudhaafi dudduuba kee karaa kam dhufnee, eessaa dhufnee, karaa kam dhufnee, har'a eessa jirraa nama jedhetu asii yoo akkamitti gara fuulduraatti deemna jechuu danda'a. Egaa wanni har'a irratti dudubbanne maal fa'i hamma ammaatti waa'ee Oromoo kanaa wanni beeknu maaltu jira? Wanni hin beeknee fi wanni beeknu maali? Rakkoonsaa gara fuulduraatti deemuudhaa fi wanni rakkoo ta'e maali? Waan jedhurraa dubbanne. Isarraa kan egaa hamma gara booddeetti deemnee waggaa 500, waggaa 1000, waggaa 2000 gara booddeetti deebinee yoo ilaalle hamma tokko argaa dhageettii Oromoo keessaa argachuu dandeenya. Waan achi as dhiyoo jiru immoo waan waggaa 500 as jiru immoo wanni katabbiidhaan jiru. Sirrii haa ta'uu sirrii hin ta'ini abbaa sirreeffataa. Wanni katabbiidhaan jiru immoo maal fa'i? Amma warri European Travelers jedhaman durii wanni isaan waa'ee ummata kana, ummata kuush kana, Oromoo ta'us ta'uu baatus waa'ee agaawwanni katabame jira, waa'een Beejjaa wanni katabame jira, waa'een Afaar wanni katabame jira, wanni Oromoo maaltu katabame? Katabbiidhaan warri European Travelersiin wanni isaan hambisan yoo jiraate maal fa'i jennee ilaallee European Travelersii booddee immoo waggaa 100, 150, 200 kan ta'u keessatti immoo warri missionaries jedhaman kiristaanaa warra faranjii kana barsiisuu warri deddeemaa turan warri akka De Salviac, warri akka Abadii, warri akka Ingilizii keessaa immoo namoonni dhufanii yeroo sana Travelers James Bruce, isaa as immoo warra akka Kraaf, warri kun hoo waan Oromoo wanni isaan jedhan jira. Guutuu haa ta'u guutuu hin ta'ini maquma Oromoo dha'uun isaaniiyyuu gaariidha. Yeroos Oromoon akkamitti jira jedhanii maqaa kana dha'anii isa jedhuurraa waan ilaallatantu jira. Isa beekuun hin barbaachisa kan warra missionarii sana. Sadaffaan immoo warra modern, egaa siraanni haaraan kun modern education, modern transport, modern development, modern wanni ta'e kun immoo eega dhufe wanni waan Oromoo wanni jedhame wanni reported ta'e afaan isaa irratti, aadaa isaa irratti, argaa dhageettii isaa irratti, dhugeeffata isaa irratti wanni jedhame jiraayii waan jedhu immoo kaafnee warri akka Paul Baxter North Keniyaadhaa fi warra
anthropolojiidhaan haxannaa'e, warra akka Asmaroom Laggasa, warra akka Kaalerik Knutsen kan Amboo kana haxanna'ee, warra akka Father Lambert Bartels Oromoo Religion of Western Machaa'e jedhee kan katabee, warra akka Triwilsii Alexaandro Triwilsii seenaa karaa Wallaggaa kana nama katabeedha. Na warra kanaarraa hoo wanni argannu maaltu jira? Gara booddeetti if ilaaluudhaa fi har'a hoo maal keessa jira? Har'a hoo maal keessa jira? Gannuus waa tokko tokko waan amma humna keenyaa waa jenneerra, katabbiidhaanis waa hambifneerra, kan keenya hoo maal fakkaata? Waa macaafa kanaas kaafnee dubbataa turre, kan keenya kana fakkaata, kan Oromoo kana fakkaata. Warri katabbiidhaan Oromoon akkas jedhan akkana jedhu. Oromoon immoo maal jedha? Oromoon immoo ani akkas jedha. Uumee walaabuu baateedha. Seerri uumamaa maal fakkaata jedha Oromoon. Seerri ayyaa shananii maal fakkaata? Akkamitti addunyaan kun uumamte jedha Oromoon. Na beekumsi isaa maal fakkaata kan jedhurraa kaanee waa'ee ayyaanaa, waa'ee safuu, waa'ee argaa dhageettii Oromoo kanaa diskasii goonee jechaadha. Kun egaa hin ga'u riili. Wanni har'a dubbanne mataa bunne malee otoo gadi fakkeessinee ilaallee waan faayidaa qabu keessaa argamuu danda'a. Ammas immoo ijoolleen waan dhaga'an irraa gara fuulduraatti immoo waan kana akkamitti itti fufsiifna. Ana duwwaa otoo hin ta'in namoota waan Oromoo kana irraa beekanis affeerree gara fuulduraatti wayii goona karaa kanaanii yaada jedhu irratti dudubbannee jechuudha. Dooktar Gammachuu asirratti kan isin ammanaan jettan keessumaa argaa dhageettii yookaan himimsa asiyas akka abbaa ilmatti darbee asiyas dhufu, inni biraa immoo haala katabbii wajjin wal qabatee hanga labata amma kana ga'u irratti kan hanga as ga'utti kan isin himtan, akkaatumti seenaa kana itti himanii fi ati seenaa kana qabdaa ani immoo seenaa kanan qaba itti jedhan seenaa himuun biyya kanattuu waan dabeeru wayii fakkaata. Mataa dhukkubbiif mataa boowwa guddaallee kan ta'uu fi madda namoonni afaan jalatti wal ba'an kan ta'e waa'ee seenaa. Inni tokko seenaan kan keellee akkanatti katabeeraa kan jedhutullee jira, barreeffamaan kana dura hedduutu jira. As dhuftee dhumti kunii jechuudha. Inni kuni akkamitti qajeeluu danda'a? Wanni yeroo sana katabame, wanni waraqaa qabate kun akkasitti bifa kanaan jira. Dhalootumti ammaa kun immoo maalirratti illee hojjechuu qaba? Seenaa himame yookaan immoo waan katabe kana hedduutu jira. Baay'inaanii namoonni Oromoo kun illee yeroo sana qooda irratti hin fudhanne waan ta'eef namootuma garagaraatu katabe jechuufani. Naa gala wanna ta'ichaa jirtu warri kaan seenaa katabame qabu. Kan akka Oromoo kun immoo seenaan katabame hin qabu ta'a. Seenaan inni katabame kunis immoo kan Oromoo likkii ta'uu dhiisuu danda'a. Isa Oromoon jedhu ta'uu dhiisuu danda'a. Namni immoo dhimma abbaatu lukaa jedhe Oromooni. Kanaaf iyyuu rakkoon kun utuu jiru akkamittiinituu waan Oromoo kana ilaallaa yaadeedhu gaaffii guddaadha. Haa ta'u malee seenaan baduun kan Oromoo duwwaa bade miti. Dhugaa dubbachuudhaaf biyyi kun seenaan qabu. Akkuma biyyaatti iyyuu seenaan argitee taratii odeessiteedhaaf seenaan argaa dhageettiin ta'u. Oduudhuma odeessiteef yookiin macaafa 1,000 caafteedhaa fi seenaa sirriin ta'u.
wanni tokko seenaa inni katabamee jiru kuni validated validation jedha faranjiin validated ta'uu qaba. Waan katabamee jiru sana arkiyoolojiidhaan pilaantikoolojii haxanna'uudhaan social psychology lafa jiru ilaaluudhaan karaa baay'eetu jira. Karaan exaaman godhanii inni sirrii ta'eef inni sirrii hin taane akkitti seccaamu akkitti addaan baba'uu hin danda'amu karaa baay'eetu jira. Innaa egaa institushiniin akka Rift Valley kuni yuunivarsiitii qabaa. Seenaa tamaarsisuu baatan iyyuu seminaarii akkanaa kana organizii godhanii namoota yaada adda addaa qaban namoota politikaa isaa fi ikonomii isaa ilaaluu danda'an over the last 500 years dhugaadhaa Itoophiyaan jechaan Oromoon kun Itoophiyaa keessatti maal fakkaata iddoonsaa jedhanii gara booddeetti deebi'anii yaada sana scientific methodidhaan sirnaan qoratanii waan amansiisaa ta'e tokko dhaloota dhufuuf har'a lafa kaa'uu danda'anii inni darbe garuu nuumtuu maalitti jirra har'a oo dhaloota dhufuuf maal kaa'aa jirra isa jedhu namiyyuu waa katabuu qaba, namiyyuu waa qorachuu qaba, namni waa katabuu danda'u hundumtuu waan har'a argaa jiru waan isatti mul'atu waan dandeettiisaa akka katabuu fi institutionii akka Rift Valley kun immoo akka publishii godhuu irrattis gargaaree wannumti kun immoo katabamuu duwwaa miti. Eessa kaa'u iyyuu isa kataban kanayyuu eenyutu abbaa itti ta'ee eegee dhaloota dhufutti dabarsaa isa jedhu kun hundumtuu waan ganaa itti mari'annuudha. Waan sirriitu jiraati kaaneetti bobbaanee dhuma finnee lafa keenya jechaaf otoo hin ta'in rakkoonsaa akkuma jirutti ta'ee rakkoo kana hundumaayyuu utuu jiru wanni gochuu dandeenyu maali? Hamma gochuu dandeenyu godhaa jirraayi. Innaa mee hamma gochuu dandeenyu haa goonu yaada jedhuun calqabne kanarratti immoo walii galleerraa namni rispoonsiinsaa gaarii ture. Seenaa amma akka jettan kana biyyi kun tarii namni yeroo himu seenaa waggaa 3,000 qabdi biyyi kunii jedhu rakkoon immoo achirraayyuu ka'ee biyyi kunuu seenaa dheeraa waan qabdu miti akkasiin amma jettanitti. Ani iyyuu gaafan dhaladhe iyyuu seenaa waggaa 3,000 qabdi jedhu kun amma waggaa 70. Maareegaa waggaa 3,070 ta'eera jechaan rakkoo qaba biyyi kun. Waanuma wanni namni maal jedhani kan of jajuun hin dogoggoruu jedhani miti. Wanni of jajaaf odeessanii fi argaa dhageettiin dhugaa tokko miti. Argaa dhageettii dhugaa amma isuma katabamee jiruyyuu rigorously meetadiin jira akkitti dhugaadha wanni kuni jettee egzaamanii gootu seccaatee soba isaatiif dhugaa isaatii wan meetadiin ittiin addaan baasanii scientific method baay'eetu jira. Ammoo keessumaayyuu waan akka ethnoscience wanni jedhan kun uummata ethnic Amaaraan yoo jiraate isaaniin ittiin haxannaattu ethnic Oromoon yoo jiraate laangujii isaa dhugeeffata isaa aadaa isaa afaan isaa karaa baay'eedhaan meetadii developii godheera faranjiin. Isa improvise goonee wayyeessinee akka naannaa keenyaaf ta'utti meetadii sana yoo qaqqajeelfanne
waan darbes ittiin diskafarii godhuudhaa fi waan amma jirus ittiin obzarvii godhuudhaa fi waan kana ittiin documented akka inni ta'u ta'ee dhaloota dhufutti darbu gochuun hin danda'ama. Gama biraatiin immoo haalli amma addunyaan kun keessa jirtu kan baroota hedduu duraatiin wal fakkaachuu dhiisuu danda'a. Namni akkatti maqaatti baafatu amma akkaataan namni itti jiraatu, akkaataatti nyaatu, akkaataatti uffatu inni kun addunyaan kun wal keessatti yookaan immoo walitti dhiyaachuu ishiitiin kan ka'e yaaddoo hin qabu argaa dhageettii hawaasni tokko duraan ittiin jiraataa ture irratti. Qaba inni akka baran dhiisanii akka baraa bulu hin jenneere. Kanaaf iyyuu argitee wanni soosaayitii jennu kun daayinaamikiidha. Daayinaamikii jechaani sekondii tokkoof iyyuu bakka sanan dhaabbatu gara fuulduraatti adeema. Waan adeemu kana utuunni adeemu baay'ee kan nama rakkisu waan socho'u tokko difaayinii godhuun nama rakkisa. Maaliif yoo time and space keessatti difaayinii ta'e malee yoo ati asitti hin difaayinii godha jette inni hin dhaabbatu gara fuulduraatti deema. Waggaan baranaatiif waggaan dhufu tokko miti jijjiiramaadhuma deema. Innaa utuunni deemuu meetadii akkamittiinitu kaapcharii godhuu dandeenya. Meetadii akka sanaa yoo developii godhanne utuma inni socho'uu utuma biyyi lafaa yoo jijjiiramuu innis wajjiniin jijjiiramuu meetadiin ittiin wanticha kaapcharii godhanii document godhan jiraachuu danda'aa dhaga. Akka historical science dubbatutti na nus inuma ilmeetti guddifanna kaayoo ofii dadhabnee jechuudhaaf dandeenyuu hin buqqifnaa dadhabnuu ilmeetti guddifnaa jedhe Waaqoo guutuu jedhu mitire. Akkasii gama biraatiin immoo wanni Oromoon qabu kuni innaan jedhu gadaa qabaa. Gadaa keessa waa hedduutu jira. Sirna isaa sirna adda addaatiin wal bulchaa jira. Waan dhugeeffatu, waa akkaataatti amanu waan kana qabaa. Inni kun as dhufteen Oromoo kun amma maalirra jira jettanii dubbachuu dandeessu? Wanni Oromoon duraan qabaataa ture amma maalirra jira? Amma burjaajiirra jira jechaani Oromoon ammayyuu numa jira. Akkuma fedhettuu haa jiraatu. Innaa akka durii farka xuriitti nafanii jedhan. Innaa akka duriitti hin jirru gadaan keenyas burjaaja'eera. Oromoon ofiin waan akka ofii barbaadutti waan ofii geggeeffatu hin qabu. Garuu hin tolfanna ka. Bishaan dhangala'e hammuma qaqqaban ol qabatu jedhe mitire Oromoon. Innaa hammi badee hamma qaqqabne immoo ol qabannee isa hafe immoo malatti malannee gara fuulduraatti ijoolleen keenya akka keenyatti rakkoo keessa kan galle lafa dhuftu akka beektu, lafa jirtu akka beektu, lafa dhaquu fedhii qabdu akka beektuu fi argaa dhageettii beekuun barbaachisaadha. Afaan Oromoo kunis barri jijjiiramaa jira. Afaanis jijjiiramaa jira. Amma afaanni amma ijoollee barsiisan kun iyyuu afaan Oromoo ta'uu dhiisee hiikaa afaan Amaaraa ta'eera. Ijoolleen afaan Amaaraatiin yaadanii afaan Oromootiin dubbatu. Waan baay'ee yoo argite immoo waan akkanaati. Namni keenya dammaqeeraa jedhu amma fakkeenyaaf naqqaa sana torgomani. Dammaquun garuu Oromoo biratti gaangoo fa'itu dammaqee nama kuffisa malee wareeruudha. Lakki dammaquu ni consciousness inni fi dammaquun walitti hin dhufu.
garuu Amaariñaadhaa yeroo hundumaa Amaariñaadhaan yaadaniitu ንቃት ምን ይባላል በኦሮምኛ ያዲ ደመቁዳ so wanna kana kun corrected ta'uu qaba gara fuulduraatti maaliif consciousness ni yaadarraa dhufa Oromoon yaadaedha yaaduu jedha yaaddoo jedha yaadachuu jedha እና methodii gaarii yoo developii goone wordiin nuyi afaan Oromoo waan bara jijjiiramu kanaaf barri jijjiiramu kun waan haaraa fidaa dhufa isumaayyuu maqaadhumatti baafachuuf waan jiru kanatti iyyuu maqaa baafachuun meethodiidha qaba. Na meethodii sana ijoolleen keenya barattee nuyi samma dandeenyu kontribuutii goonee isa darbees hamma dandeenyu salvage goonee develop goonee dhalootatti akka darbu isa nuyi irraa qaqqabuu dadhabne immoo ijoolleen itti guddattee akka sirreessitu yaada jechuudha. haa ta'u Dooktar gaaffii koo kan xumuraanaaf haa ta'uuti mee amma ijoollonni duraan maatiin isaanii waan barsiisan qabu samma argaa dhageettii jettan kana warra hanga abba torbaatti lakkaa'u ati ani eenyuti ani hana baluuti akkas jedhanii hin lakkaa'u waan akkanaa barsiisu waan kanatu jira hawaasummaa keessatti inni kun immoo amma tarii kun laafaa dhufuunsaa eenyummaa wajjin illee waan wal qabatu yookaan ittiin bulmaatuma aadaa duraan dhufte kanallee waan daddagatu duraan illee isinii kaaseera moggaasa maqaarraa qabee waa hedduutu jira maqaan amma jiru kun afaan Oromoo ta'uusaatu baay'ee waan nama rakkisudha isa kanatu jira mee labatuma kanaan maal jettu maaltu ta'uu qaba maalillee gochuu qaba. Dhugaa itti wanni abdii nama kuufachiisu waan baay'ee jira wanni immoo abdii namaa kennus akkuma sana jira. Amma nuyi umuriidhuma keenyattuu waggaa 50 darbe keessatti wanni baay'een jijjiirameera. Oromoon hamma tokko sirna gabroonfataa jalaa bahee baheera jechuun hin danda'amu. Sirnichi sirnuma gabroonfataa sanatu irra jira Oromoo. Garuu wixxifataa jira Oromoonis waan kana jalaa bahuudhaafi akka uummataatti of ijaaree duree isaa sirreeffachuudhaafi wal'aansoodhuma godhaa jira. Wal'aansoon kun itti fufa. Wanni Oromoon quba qabaachuu qabu Oromoon abadan bakka duriitti hin deebi'u. Bakka duubatti nama deebisu sana darbeera. Amma yuugaa bakka durii garbummaatti deebifna jedhanii warri wixxifatan jiru. Abadan hin danda'anii hamma tokko ijoolleenis ija banataa jirti. Wanni gochaa jiru hingaa jechaan jiru. Hinga'u qaruma baay'ee xinnoodha. Kanaaf namni hundumtuu itti bobba'uu qaba. Namni mari'achuu qaba. Wal argee mari'achuu qaba. Warri maal taanu jedhu waan ta'u hin dhabuu jedha Oromoon. Kanaaf iyyuu nuyi sarara kan wal geenyeefi maal taanu jechuudhumaafi malee har'uma wal arginee har'uma rakkoo Oromoo hiiknee gallaa jechuudhaaf miti. Garuu kun jalqaba gaarii natti fakkaata. Jalqaba gaariidha waan dandeenyu gooneerraa gara fuulduraattis waan dandeenyu goonaa jechuuf. Ogeetti kaameraa keenya Hawwii Gurmuu anis Bosanaa Dheeressaa keessummaan keenya har'aa Dr. Gammachuu Magarsaa yaada kana fakkaatu nuuf kennitanitti ulfina guddaa argadhaa Dr. Thank you guddadhaa ijoollee koo guddadhaa.